egaa mucayyoon suni jechuudha lubbuu shin dhabde jechuudha duba ijoollee keenya biyya arabaa jirtan jaalalaaf bakka laadhaa malee birriidhaan dhiira bituu hin yaadina dhiira birriin hin bitina sinii galee dhiira birriin hin bitina jaalalaan bituu yaala yoo jaalalaan bitamuu dide dhiisa bira darbaa birriidhaan bituu hin yaalina bakka maqaa sofitti hin baasina dhiirri birriidhaan bittanii dhirsa isiniif hin ta'u kun isin yaagalu dhiirri birriin bitamee dhirsa hin ta'u sinfaana hin deemu sinfaana laga gaman ce'u jechuudha sinfaana waggaa baay'ee lakkaa'u jechuudha achumatti dhaabbata iddoo gaheetti dhaabbatu qaba jechuudha sinii galee iddootti gahee dhaabbatu qaba otumallee jechuudha amma fakkeenyaaf yookiin jireenyi erga walitti dhuftanii isin birriin bitattanii walitti dhuftanii gaafa wanti tokko hir'ate carraan hojii wayii deemtee hojjechuudhaaf otoo si baname taa'ee sin eeggachuudha maaliif jaalala dhugaatiin hin hundoofne waan ta'eef birriin bitatte waan ta'eef innumtuu gaafatti wal loltan tokko si arrabsachuudha birriin bitatteetta waan ta'eef birriin na bitatte siin jedha kanaaf birriin hin bitinaati jaalalaan bitaa dubartoota keenya shamarran keenya dhiira tokko jaalalaan bitaa malee birriin hin bitinaa isa kana siniin jedha nagaatti tola ciao like share comment godhaa Hai shamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota Leensaa Mulunaa family jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo jirra galata isaa channel kanaaf haara warritaatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan sin gaafannaa daawwattoota keenya guyyaarraa ijoollee keenya biyya arabaa jirtaniif ergaa guddaan qaba yookiin immoo dhaamsan isiniif qaba yookiin immoo viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko isinii qabadhee dhufee jira jechuudha video kana dara keessan ilaala unduma keessan yoo jiraattan ta'e gargaaruu dandeessu ammoo itti dhiyoon jirre ta'e sheerii godhaati warra gargaaraan biraan gahaa jechuudha waan nu mudatu hin beeknu obboloota koo akkatti baanu beenna malee akkatti gallu hin beeknu video baay'ee nama gaddisiisu video kana daawwadha walumaa na ilaallu ሰላም ሰላም ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አለሁላችሁ እኔ ፈጣሪ ይመስገን ይኸው ዛሬ እንዲህ ነው አልተኛንም ምንም ነገር አንድ ልጅቷ እዚህ ከሰሞኑም እያለቀሰች ነበረ ዛሬ ደግሞ ብሶበት ራሷን ልታጠፋ በምላጭ ምናምን ራሷን ማቆራረጥ ምናምን እያሰበች ነበርና በግድ ገና ከሰዎች ጋር በግድ ነው ያሰርነው ማለት ነው የምትችሉት እርዱና ሻርጃ ውስጥ ያላችሁ ዱባይ ሻርጃ ውስጥ ማለት ነው እና በጣም ተቸግረናል ምን እንደሆነች አናውቅም ከሰሞኑ እያለቀሰች ነበረ ስራ ማትሰራ መስዋዕት አታናግርም ዛሬ ደግሞ ብሶበት ይው እንዲሆናለች ይላችኋለሁ ብቻ ከቻላችሁ ደፈረኒ ጅሩ አካሽ የሚለሽ ሂደኒ ደፈረኒ ጅሩ akkasuma video kanas daawwadha baay'ee tokko nama gaddisiisa waaqayyo bichaan akka beekutti isaan gargaaru ilaala video kana daawwadha faradiya waaqayyo firdii gubbaa jira dhugaa waaqayyo guyyaatti faradu qaba warra kas walidhanii wala saqayyani an dhugaadha baay'ee tokko jechuun namni akkamittiin daba hojjetan hin beeku daba akkasii akkamittiin akka walirratti hojjetan hin beeku lubbuu baatee lubbuunna asaqayyu lubbuunna akkas rakkisu dhugaa nama gaddisiisa jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa lubbuu baatee lubbuu irratti akkatti taphachuusaa nama gaddisiisa jechuudha lubbuu baatee lubbuu irratti sinigale lubbuu baatee lubbuu irratti nakas taphatu nama gaddisiisa jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa kana videochi akkuma argitan kana screen gubbaarratti akkuma argitan akkasittiin hidhanii mucaana jalaasaa jira lubbuu baatanii lubbuu akka saqayyuu yookiin immoo lubbuu baatanii lubbuu akkas rakkisu jechuudha
bara maalii keessa akka jirru waan kun beeku jechuudha. Waaqayyo beekaadha hundaafu bara maalii keessa akka jirru mee ilaala. Lubbuu daqiiqaa tokkotti badduuf sekeendii daqiiqaa maalii sekeendii tokko keessatti badduuf namni burcuqqoodha cabee baduu danda'a. Guyyaadhuma sanaaf immoo sekeendii keessatti lubbuu baatuuf immoo maal akka keewwate maal akka qopheeffate namni akkas godhan hin beeku. Maaliif mee ilaala Turkiin ilaala, Beeruutiin ilaala, biyyoota garaagaraa warra lolaadhaan lafti raafamee manni caccabee irratti gadi kutaa'ee achi keessaa yaasuun argina. Akkas ta'urraan itoosa kana harguu itoosa kana laaluu namni lubbuu akkas wal godhaa jechuudha. Lubbuu walii akkas gochaa jira jechuudha. Lubbuu irratti lubbuu taphachaa jira jechuudha. Maaliif gaafsana gira lixu boolla lixu dhaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi Waaqayyo araara nuuf haa godhu daawwattoota keenya. Waaqayyo bichaan jara kana lamaan haa gargaaru. Maa waan jedhuun qabu. Mucaashi shaarjiyaa jirti jedhaniiru. Shaarjiyaa warri jirtan jisittanii maan nettanii ijoolleen Oromoo gaafachuu dandeessu. Mucaa intala Wallaggaati jedhamtee jirti jechuudha. Wallaggaadha. Adaraa keessan gaafadha warri jisittanii warri mootin sinne sheerim godhaa waliin qaqqaba jechuudha. Egaa mucayyoon suni jechuudha lubbuu ishiin dhabde jechuudha. Duba ijoollee keenya biyya Arabaa jirtan jaalalaaf bakka laadhaa malee birriidhaan dhiira bituu hin yaadina. Dhiira birriin hin bitina. Sinii galee dhiira birriin hin bitina. Jaalalaan bituu yaala. Yoo jaalalaan bitamuu dide isa bira darbaa. Birriidhaan bituu hin yaalina bakka. Maqaas ofitti hin baasina. Dhiirri birriidhaan bittanii dhirsa isiniif hin ta'u kun isin yaagalu. Dhiirri birriin bitamee dhirsan ta'u. Sinfaana hin deemu, sinfaana laga gaman ce'u jechuudha. Sinfaana waggaa baay'ee lakkaa'u jechuudha. Achumatti dhaabbata. Iddoo gaheetti dhaabbatu qaba jechuudha. Sini galee iddootti gahee dhaabbatu qaba. Otumallee jechuudha. Amma fakkeenyaaf yookiin jireenyi erga walitti dhuftanii isin birriin bitattanii walitti dhuftanii gaafa wanti tokko hir'ate carraan hojii wayii deemtee hojjechuudhaaf otoo si baname taa'ee sin eegu jechuudha. Maaliif jaalala dhugaatiin hin hundoofne waan ta'eef birriin bitatte waan ta'eef innumtuu gaafatti wal loltan tokko si arrabsa jechuudha. Birriin bitatteetta waan ta'eef birriin na bitatte siin jedha. Kanaaf birriin hin bitinaati jaalalaan bitaa dubartoota keenya shamarran keenya dhiira tokko jaalalaan bitaa malee birriin hin bitina. Isa kana siniin jedha nagaatti tola. Ciao. Like, share, comment godhaa. Egaa itti siqaatii maal taatee dhugumaayii jedhaati gaafadhaan isiniin jedha. Sababbiin isaa dhugaa ta'uu danda'a, soba ta'uu danda'a. Ijoolleen dhiitii akkas gochuu dandeessi yookiin ittiin fooloo gurrachuuf ta'uu danda'a. Garuu dhugaasaa kan beeku Waaqayyoodha. Yoo dhugumaan dhukkubsatte ta'e yookiin birrii wayii nyaatamte ta'uu danda'a. Akkuma amma jaalala jedhanii maqaa jaalalaatiin maallaqa guuraa jiran kana birrii shawwadamtee irraa nyaatamuu danda'a. In beekamu jechuudha. Sini galee damsiriish yookiin immoo kan dhiiga tuubboo dhiiga dabarsu harka kana keessa amma tuubboo dhiiga dabarsu jira. Isa keessa otoo amma namni tokko haaree tuubboo sana kunnaan jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif dhiigdi gadi nama waan ta'eef jechuudha. Ayiliidhaan gadi nama waan ta'eef dhiigichi jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Sini galee tuubboo qaama ishiitti kutuudhaaf deemti. Millaacidhaan of ciruudhaaf figdii jechaa jirti jechuudha. Amma mucayyoon kun ilaala. Kanaaf tuubboo sana murraan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Warri beektan jirtu. Isa ciruudhaaf kaatti namatti dubbattu jetti. Kun akkuma argitan kana gangalatti ilaala. Kun akkuma argitan kana gangalachaa jirti ilaala. Shaarjaa jirti jetti. Amaariffa warri hin beekne Oromiffaan kunoo dhaggeeffadhaa. Shaarjaa jirti. Sammuu ishii baay'ee tokko namatti dubbattu, hojiin hojjettu, hin nyaattu, hin dhuddu. Zimmi jetteetu of qaama ishii ciruutti kaatti millaachi fudhatteetu tuubboo dhiiga ishiitii ciruudhaaf kaatti yookiin immoo mummuruudhaaf kaatti. Madaamii keenya faana qabnee hiinee jechaa jirti. Yoo isin galuu baate jechuudha. Madaamii koo faana qabnee hiinee jirra. Giddiidhaan qabnee hiinee jirra. Akka ishiin lubbuu ishiin balleessine lubbuu ishii balleessuudhaaf kaatti jechaa jirti jechuudha. Waan tokkoon isin gorsan immoo jechuudha. Wanti fe'ee badee wanti fe'ee dhangala'e
lubbuu keessan biyya namarratti balleessuu yaadina sababbiin isaa jechuudha maatiin keessan illee kan du'e bade kan du'e boqote kan du'e umaa hin dhagahu bishaan gannamee deebi'ee olin kaafamu deebi'ee waraabamu lubbuun baddes akkasuma amma waggaa lamaan irraa natti fakkaata mucayyoon sin fuudha jedhee akkas birrii irraa gugguraa ba'ee ittiin mana jaarratee gaafa ga'uu fi ishiin galagaafattu suura mucaa isaatii fi suura isaa gadi ergee jechuudha erge birrii koonaa deebisennaan birrii maallatti kennitee jedheen mucaan sun lubbuu ishii balleessite jechuudha na yaadadha jechuudha isin beekuu dandeessu jechuudha lubbuu ishii balleessite jechuudha maaliif lubbuu ishee balleessuu baattee lakki baqqaanan hojjetadha barumsa argatteetti kaa namni wayirraa barata miti ijoollee barumsa argatteetti waan ta'eef jechuudha sa darbeera bishaan darbee waraabamu bishaan gadi lola'ee waraabamu otoo hojjetattee ishiin daa'ima waan ta'eef mucaan sun daa'ima turte lubbuu ishee balleessitu otoo hojii isheetti cimtee hojjetatte nama kaayyoo boruu taate hojii ishee hojjetatte yoona har'a amma waggaa lama laala fooqiyyuu ijaaruu dandeessi jechuudha fooqii dhiisaati namni garaa kutatee hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisa akkuma jiru Oromoon silaa yoona nama guddoo yookiin immoo hojjetattee galtee heerumtee waa jireenya gaarii jireenya mi'aa jiraachuu dandeessi yeroo tokko dubartoonni keenya daraa keessan hin ariifatinaa dhiiratti birriin bituu yaalina birriin bituu yaalina dhiiraa jechuudha jaalalaan bitaa birriin hin bitiina sinii galee jaalalaan yoo bittani dhiirri sun eessayyuu hin dhaqu jechuudha jaalala waannaan jaalalli hin jiru taanaan birriin bittee dhirsa siin ta'u dhumaa sifaana hin jiraatu sifaana hin deemu birriin qobaa jaalalli qobaa sinii galee birriin qobaadha jaalalli qobaadha kana beekaa kanaaf isin jaalalaan bitaa malee birriidhaan nama hin bitiina dhiira hin bitiina amma mucayyoon sun lubbuu ishee balleessite har'a kun otoo ammarraatti hojjetattee ishiin nama guddoo turte jechuudha maatii ishees akkas rakkatanii barsiisanii yookiin horiitti gurguranii erganii dhiiraaf laattee deebitee lubbuu ishee balleessite jechuudha lubbuu ishee illee amaaru yeroo sana birrii walitti funaanneet biyya galchanii jechuudha.